akka waadanaaf galtuuf siin kadhadha. Yaa ilmoo koo yaa jaallee koo bultoo kee olaanaa ija guutamuutan kennamaa jedhame kuraabeer kan sodaadhaaf naasuu kirkira teessoo kee kan baate dugda koo si baateef jecha akka waadanaaf galtuuf siin kadhadha. Amin siin kadhadha yaa jaallee koo yaa ilma koo samii fi lafti gaarreenii fi tulluun namni sifi ergamoonni aduu ji'aa fi urjoolee osoo hin uumamin osoo guyyaa fi halkan adda hin bahin kan ture maqaa keetiif waadaa maqaa kee waaqayyoof waadaa kanaaf galtu siin kadhadha yaa jaallee koo yaa ilma koo jireenyaa fi amanummaa abbaa kee kan ta'e abbaarraa kan argamte amanummaa jireenya keetii kan ta'e si wajjiniin kan wal qixxaatu jajjabeessiyaa kan ta'e hafuura qulqulluun urjii bahaa duraa si wajjiniin kan ture ammas kan jiraatu bara baraanis kan jiru abbaa fi hafuura qulqulluun waadaa kanaaf galtu siin kadhadha. Abrahaam kan Heroodis baqatee naannoo Gibxii amma geenyutti beelaaf dheebuu nasaa geessitti waadaa kanaaf seentu siin kadhadha yaa jaalatamaa ilma koo siinna dura ajjeesuuf jedhanii seera yaadummaa ija kee keessa kan roobee kabajamaa foon kee irratti mimmaan koo dhangala'eef jette waadaa kanaaf seentu siin kadhadha yaa jaalatamaa ilma koo eenyummaa sitti dhiyaachuu kan hin danda'amneef kan dhungate afaan kootti waadaa kanaaf seentu siin kadhadha. Ilma koo si waliin fuula fuulatti kan dubbate arraba koo surufaayiliif kurubeel sagalee kee yommuu dhaga'an jabaatanii dhaabbachuu kan hin dandeenye jechoota kee isa miyaawaa kan dhagahe gurra koo waggaa 33 fooniyaa irraa gara fooniyaatti si waliin kan deeme miila kootiif jettee waadaa akkanaaf seentuuf siin kadhadha. Siin kadhadha. Siin kadhadha yaa jaalatamaa ilma koo uffata isaa ibidda kakumaa isaa ibidda jedhamte kan galateeffamtu ati ibiddummaa rabbummaa yoo taatu huccuudhaan golgamtee holqaa foonaa keessatti uffata rafifamteef jecha akka waadaanaaf galtuuf siin kadhadha. Amin ya jaalatamaa ilma koo dursaa ergamoota kee kan ta'e qulqulluu Mikaa'elii oduu dhalachuu keetii gammachuu kan natti hime qulqulluu Gabri'eeliif jettee waadaa akkanaaf seentu siin kadhadha. Ya jaalatamaa ilma koo gadaamessa dubartoota ciniinsuudhaan qabamanii kan hiikuu taayitaa kan laattee fi qulqulluu Uraa'eliif jettee waadaa akkanaaf seentu siin kadhadha. Ya jaalatamaa ilma koo ergamaa nageenyaa fi fayyinaa kan ta'e ergamaa qulqulluu Uraa'eliif jettee waadaa akkanaaf seentu siin kadhadha.
Amin shinkarata ya ilma ko ya jalle ko belladoota afurii kuroo teessoo kee baachuudhaan qulqulluu waaqayyo jechuudhaan jireenyummaan kee galateeffachuuf teessoo kee ixaanaa kan ulee luboota samii 24 fi suraafeeliif jettee waadaa kanaaf galtu shinkarata yaa jaallee koo yaa ilma koo egaa isaanii ariifachuudhaaf kan ariifate qomoo ergamoota 99 jette waadaa kanaaf galtu shinkarata. Amin shinkarata. Amin. Ya jaalatamaa ilma koo ergama nageenyaa kan ta'e ergamaa Uraalifitti waadaa kanaaf hintu shinkarata. Ya jaalatamaa ilma koo warra gaddan kan jajjabeessu ergamaa saadiqaa eeliftuulaaf garraamii kan ta'e ergamaa saalfaaliif jettee waadaa kanaaf hintu shinkarata. Ya jaalatamaa ilma koo teessoo kan arfan qulqulluu jedhamee waaqa Yesuus galateeffachuun teessoodhaan kan ulan luboota samii 24 suraafeeliif jettee waadaa kanaaf hintu Ergamoota kee kumaa kennamatan fuula kee dhaabbatanii kumaatama ta'anii fuula kee dhaabbatanii kumaatama ta'anii mirga kee dhaabbatanii akkasuma kumaatama ta'anii bukkee kee dhaabbatanii jettee waadaa akkana seentu shinkarata. Amin shinkarata. Yaa jaalatamaa ilma koo naannoo teessoo kee kan dhaabbatan kuma kibilaa ergamoota jajjabootaaniif jette waadaa kanaaf seentuuf shinkarata. Amin shinkarata. Amin shinkarata. Yaa jaalatamaa ilma koo ergamoota ciccimoolee naannoo teessoo keetii turanii baay'ee ta'anii baay'ee dhaabbataniif jecha akka waadaanaaf galtuuf shinkarata. Yaa jaalatamaa ilma koo gaarreewwanii fi tulluuwwan otoo hin uumamin dursa biiftuunii fi addeessa keessa ergamtoota ifaa fi naannawaa isaaf jecha waadaa kanaaf galtuuf shinkarata. Amin shinkarata. Yaa jaalatamaa ilma koo abidda keessa kan deddeebi'an ergamoota abidda keessa waadaa kanaaf seentu Amin shinkarata. Yaa jaallee koo yaa ilma koo teessoo kee kabaja kan ta'e samii ejjennoo miila kee kan ta'e lafaa fi jette waadaa kanaaf galtu shinkarata. Yaa jaallee koo yaa ilma koo biyya kee Yerusaalem ishee samii iftuu waaqummaa kee kan itti mul'ate darba Taabooriif jette waadaa kanaaf galtu shinkarata. Yaa jaallee koo yaa ilma koo tulluu ejersaa bakka teessoo mootummaa kee Siyooniif jette waadaa kanaaf galtu shinkarata. Amin shinkarata. shinkarata. Yaa jaalatamaa ilma koo qajeelfama cuuphaa hundeeffamuudhaaf kasoomina kan keessa dhaabbate laga Yordaanos sirna kan bu'e hafuura qulqulluu jettee waadaa kanaaf seentu shinkarata. Yaa jaalatamaa ilma koo kan waaqayyummaan harka kee fi miila kee qulqulluu foon kee fi ulfaataa dhiiga kee jettee waadaa kanaaf seentu. Aku dhala namaaf jettee gidiraa argite du'aa keef jettee waadaa kanaaf seentu shinkarata. Amin shinkarata.
Seen ya jalatama ilma ko halkan sadii fi guyyaa sadii kan keessa turte kabajamaa walam kee biyyette waadaa kana seentu seen kadhadha. Ya jalatama ilma ko addaamii fi ijoollee isaa baasuudhaa fi qaamaas lubbuu keetiin gara Si'oolii deemuu keetii jette waadaa kana seentu seen kadhadha. Jaalatamaan lukaa booduu amalleessituu guyyaa sadaffaa hordofan keessaa addaan baate qabuutiin galataa fulfina guddaan gara seenatti ol itti waadaa akkanaa seentu seen kadhadha. Jaalatamaan lukaa addunyaa kana barsiiftu dhufaatii keessa lammaffaa sarara biddaa golgummaa kee guutuu kan taate teessoo kee araariin jettee akka anaaf seentuuf seen kadhadha. Aku mootummaa kee hin moofne baroota kee hin xumuramne bihirrina kan hin qabne burquu kan hin qabne teessoo kee akkanaatu siin kadhadha. Yaa jaalatamaa ilma koo beekaa fi seekaa kan jedhaman maqoolii kee ibsatte waan akka seen kadhaa kanaaf seentu. Yaa jaalatamaa ilma koo yaa jaallee koo diina koo immoo maqaa keenya liyaadhii diina koo kan hin urgumamne maqaa kee tattalee akka waadaan abdaltuuf siin kadhadha. Yaa ilma koo maqaa kee Dokataa dubbachuu kan hin danda'amne hiikusii kan hin danda'amne beekamuudhaan akka waadaan abdaltuuf siin kadhadha. Yaa ilma koo yaa jaallee koo kutaa maaroo fannoolee kee kananii saadoor daana anaadoori aldoori biraadoosi kan jedhamuuni waadaa akkanaa seentuuf siin kadhadha. Seen kadhadha. Yaa jaalatamaa ilma koo fannoo dhaabbatanii ni hawwi koo akkanaaf raawwattuu fi balbaloonni cufamanii banamuudhaan olaantummaan aangoo du'aa keetii baduuf hirree hafuurota xuraawaa haqamee humni dukkana bakka addunyaa kana akka baqee akka bishaanii dhangala'ee yaa hafuu waaqummaan namicha barbaadamu iddoo waaqeffamanii sagalma isaatu turamee kan booji'amu baquu fi maqumaaf jecha kadhadha. Kadhaa dabalataasi kadhaadhanii kanatti si warreen amananii fi hidhaa cubbuu fi aangoo abbaa keetii akka bantuu fi aangoo keetii fi akka olaanaa ta'e hundee cubbuu kakuu keetii gantuu lubbuu kan foonii garagar baasuu fi laboobii addaa kan ta'e jecha hafuura qulqulluu keetiin hiikamanii akka bahanii fi soomaa kana kan isin kadhate. Ameen seen kadhadha.
kadhadha yaa jaalatamaa ilma koo kadhannaa koo fi warwaanaa koo dhageesse garaa koo akka dhuftuu fi seen kadhadha setteen warwaadha dammaa fi aannan caala maqaa ishee mi'aawaa kan ta'e waaqayyoo kan deesse haati ificha giifti keenya durboomaramin akkasiis jette yommuu kadhatti lafti ni urgoofte kadhawaan ni danda'e awwaaliwwanii balballoonni cufamanii ni banamanii yeroo kanatti 99 gurmuuwwan ergamoota qondaaltonni isaa wajjin samiirra bu'anii bitaa ishee mirga ishee dhaabbatanii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos aduu fi urjiirra harka 7 kan ifoota 4 fuula isaa dura fi dugda isaa oda ibsaa ergamoonni kuma kelleetti isaa